Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni yuutuubii keenyaa, nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha har'a immoo seenaa Taaddasaa Birruu isiniif qabannee dhufnee jirra. Hanga xumuraatti nu faana ta'a. Taaddasaan bara Haayile Sillaasee keessa Impaayera Itoophiyaa keessatti kutaa bulchiinsa Shawaa keessatti kan argamtu Salaaleetti dhalate. Abbaan isaa obbo Birruun waraana Xaaliyaanii irratti summii gaasiitiin du'uun haati isaa ammoo gadda kanarraa ka'uun ji'a 3 booda du'anii. Erga warri isaa dhumanii booda Taaddasaan wasiila isaa beekaa mana miseensaa Arboonichi Ripheetti loltoota Xaaliyaanii lolaa turan dabalamee boodarras qabamee hidhaan umurii guutuu fi hojii humnaa itti murtaa'e. Moqaadishoo Somaaliyaatti hidhamee amma Biriitish bara 1940 Moqaadishoo qabametti bilisa ba'utti achi ture. Taaddasaanis erga hiikamee booda leenjii waraanaa Keeniyaa deemee fudhatee bara 1941tti Itoophiyaatti deebi'e. Achii gara sadarkaa leetanaantiitti ol guddatee akaadaamii waraana hoolotaatti galmaa'ee achi keessatti akka barsiisaatti yeroo dheeraaf tajaajilaa ture. Bara 1954tti Taaddasaan gara Leetinaantii Koloneelitti guddate. Waraanarraas gara humna poolisiitti jijjiirame. Humna poolisii akka ammayyeessuufis dirqamni itti kenname. Durataa Faanxoo Darash ta'ee muudamee fonqolcha mootummaa bara 1960 fashaleessuu keessatti gahee guddaa taphate. Amanamummaan Haayile Sillaaseef qabu agarsiise. Yeroo durataa Faanxoo Darash ture kanatti lammii Afrikaa Kibbaa sirna Apartaayidii qabsaa'aa ture Neelsan Maandeelaan leenjise. Shugguxii Leelisaaf jedhamtu kan Maandeelaadhaan kennes isa ture. Taaddasaan Birruu bara 1953tti gara Birgaadeer-Jeneraalitti ol guddate. Yeroo kana inni durataa Faanxoo Darash, itti aanaa koominikeeshinii humna poolisii biyyaalessaa, ajajaa waraana naannoo fi durataa duula dubbisuuf barreessuu biyyoolessaa ture. Taaddasaa Birruun jalqaba sochii sabboonummaa Oromoo hin balaaleffata ture. Erga muummichi ministeeraa Akiliiluu Habtewaldee wajjin haasa'een booda Taaddasaan ni jijjiirame. Akka durataa duula dubbisuu fi barreessuu biyyoolessaatti Taaddasaan Akiliiluu Habtewaldee wajjin walgahii taa'een Akiliiluunis Taaddasaan Oromoo ta'uu isaa waan beekneef Oromoo akka baratu gochuunii fi Oromoo loltuutti qacaruun gaarii akka hin taane itti hime. Jechi kun Taaddasaa yaada isaa akka jijjiiruu fi waxabajjii 1964tti miseensa waldaa walgargaarsa Maccaaf Tuulamaa akka ta'u godhe. Waldaa kana keessatti sochii baay'ee godhe. Beekamtummaan Taaddasaa Birruu fudhatamni waldaa walgargaarsa Maccaaf Tuulamaa akka dabalu godhe. Dabalataanis dandeettiin gaggeessummaa isaa dhaaba kana gara dhaaba mirga Oromootti qabsaa'utti jijjiire.
Karaa dhaaba kanaas Taaddasaan Oromoon akka baratuu fi akka of danda'u barsiisaa ture. Fakkeenyummaa Taaddasaa fudhachuun dura buutonni loltuu baay'een uummanni siivilii, namoonni baratan, namoonni biizinasii gaggeessitanii fi amantii waldaa Maccaaf Tuulamaatti makaman namoonni kun baay'een isaanii Oromoo ta'uu isaaniiyyuu dhoksanii kan turan yoo ta'u, dhaaba kanatti makamuun isaanii akka eenyummaa isaanii deebisanii akka ibsatu ilaalan. Taaddasaa Birruu waldaa walgargaarsa Maccaaf Tuulamaatti galuun isa fudhatama dhaabbichaa dabale. Kun immoo Haayile Sillaasee fi qondaaltonni isaa aarsee keessumayyuu muummichi ministeeraa Akiliiluu Haabtewald Taaddasaan akka masaanutti ilaaluu jalqabe. Akiliiluun dhukaa boombii Finfinneetti gahee fi fincilli Oromoonni Baalee kaasan sababa godhate. Waldaan walgargaarsa Maccaaf Tuulamaa akka cufamu godhe. Miseensonni isaa baay'een qabamanii, baay'een ajjeefamanii, baay'een immoo biyyaa ba'anii. Taaddasaan kana hunda jalaa ba'ee garuu hidhaa mana jalaa akka turu godhame. Hidhaa mana kana jalaa waggaa 3 booda dhokatee jalaa badee. Kanatti aansee loltoota Oromoo sadarkaa olaanaarra jiran wajjin ta'uun fonqolcha mootummaa yaalani. Haayile Sillaasee ajjeesuuf karoorsanii fonqolchi sun garuu oduu hin milkaa'in hafe. Taaddasaan qabamee umurii isaa dulluma ta'uyyuu garmalees reebamee murtiin ajjeechaa itti murtaa'es boodarra gara hidhaa guutuutti jijjiirame. Warri isaa wajjin fonqolchaa irratti hirmaatan baay'een garuu ni ajjeefaman. Taaddasaan boodarra hidhaadhaan gadi lakkifamee galamsootti hidhaa mana jalaa akka turu godhame. Taaddasaanis yeroo kana gaggeessitoota Oromoo bebbeekamoo kan akka Baaroo Tumsaa, Elemoo Qilxuu, Hasan Ibraam, Ahmad Hundee, Xiiqii fi Sheek Bakir Saphaloo wajjin wal quunnaman. Waxabajjii 1974tti Itoophiyaan jeequmsa keessaa waan seenteef impaayirri Itoophiyaa dadhabee Taaddasaanis carraa kanatti fayyadamuun galamsoodhaa miliqee gara Finfinneetti deebi'e. Dargiin waraana aangoo mootummaa of harka galfatee Taaddasaan ministeera dhimma keessaa akka ta'u gaafate. Taaddasaanis kana fudhachuu didee erga yeroo lammataafis didee booda humni poolisii akka to'annaa jalaa akka galchuuf ajajame. Taaddasaan kana jalaa miliqee loltuu fincila waraanaa Shawaa keessatti gurmeessuu jalqabe. Loltuu keessatti hiriyoota isaa kan turan kan akka Koloneel Hayilee Raggaasaa, Minijar Abbabaa Gabramaal, dhumarratti Jeneraal Jagamaa Keelloo isaatti dabalamuun kabaja gooticha wareegame. Elemoo Qilxuuf jecha maqaa waraanittii fi fayyadamaa ture waraana bilisummaa Oromoo WBO maqaa jedhamu jalatti socho'uu jalqaban. Taaddasaa Birruu finciltoota gaggeessaa kan ture yoo ta'u, Jeneraal Jagamaa Keellootiin ganamee Haayiluu Raggaasaa wajjin booji'ame. Taaddasaa fi Haayiluuttis hidhaan umurii guutuu fi itti murteeffame. Boodarra kun dargiin gara ajjeechaatti jijjiirame. Taaddasaan Birruu Haayiluu Raggaasaa fi gaggeessitoota Oromoo ta'an baay'ee gaafa bitootessa 18,1975 ajjeefame. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu qabsoo isaa kan itti fufe yoo ta'u, bara 1976 qaama adda bilisummaa Oromoo ta'e.
Taaddasaa Birruun Oromoota baay'ee biratti akka abbaa sabboonummaa Oromoo kan ammayyaatti ilaalama. Barsiifni inni waa'ee eenyummaa Oromoo irratti gochaa ture dhaloota Oromoo haaraa kakaase. Kunis aadaan, afaanii fi eenyummaan Oromoo akkasumas sochiin bilisummaa Oromoo bakka finiinuu godhe.